اوكي. مقالة. ويلكم. واي تيك توك بلا هو مقالة نور افتير اما اوكي ديادا مي ديادا اوكي الرقا كانت الجنة ناسو انه كازتي ولي شير قولا كازتي اسو ان شاء الله قلقلة خنا في قويا خنا كمالي سيقلتي ميديا خنا را كالو اللي جرو سيقلتي ويانين of ijaartee akka siigaltee gama Suudaan kana mootummaa wajji wal dha'u jiran waan akkasii odeeffannoo akkasiitu deemaa jira. Odeeffannoo sanirraa namni keenya sodaa keessa jirtus ibsachaa jiru jira. Kaan siigaltee jara kana duraanuu harka qullaadhaa biyya isaanii galchine ammaas daara gawna kajo waan akkasiitiin siigaltee dhagaa ture jechuu miidiyaarraa. Kanaaf akkana gaa okay. Also sena namni siigaltee waan gaarii dhagoo barbaadu also sena maalayaaniin gara maalayaanii ay maalayaanii namni keenya kun duwwaa dubbachuudhaaf gara hedduu siigaltee sakraanee jira. Maalayaanii tana dhaga'uudhaaf maalayaanii deeggaruudhaaf maalayaanii bakka maalayaanii dhaqanii akka malee siigaltee lafa dhiituudhaaf akka malee dhukkubni siigaltee vaayirasiin maalayaanii vaayirasiin cubbuu tiktok kanarratti akka malee kontirool godhee jira beeka. Dhugaa dubbachuudhaaf abbaan silaa tiktok kana uume silaa nu dhagee as keessa nu nambisu beeka. Tokko keenya gad darbee warra maalayaaniitii fi warra nama qoqqoodu akkasitti as keessa gad darbuu ta'a ammallee waan hafa qabaatee miti beeka. Akkasii also seenaa sheer godhaa akkasii gaa mirqaana fida akkasitti haasoo bareedaa jira. Kanaaf akkas obboleeyyan amma dura siigaltee dubbachaa turetti ani parsinaalii yeroon tiktok kana gubbaarra dhufee dubbadhu qaama mootummaa gammachiisuudhaaf as gubbaa dhufeen dubbadhu. Akkasuma siigaltee warra qaama hidhate gammachiisuuf miti. Akkasuma guruppii Jawaar as gubbaadhaa faarsee gammachiisuuf miti. Ani siigaltee uummata keenya warra as gubbaadhaa siigaltee takka maalayaaniidhaa fi wal qoqqoodu kana dhaamsa siigaltee itti dhaamuu qabna kan jiruufiin ol dhufe torbaan tokko ol torbaan lamaaf yaana irraa haasawaa turre jechuudha. Kana siigaltee wanni
nu barbaachisu kana malee namni beektaa yeroo hundaa'u nama gammachiisuudhaaf tiktook kanarra dhuftee hamaadha beeka. Maaliif fuula sii galtee takka warra giiftii sii kan dhufana ija keessa eegaatti haasawaa akkamiin haasawaa takka isaan kana gammachiisee giiftii naa kan nan qajoo haala akkasiitti jira beeka. Akkasuma sii galtee mootummaan an deeggaru faarsee akkamittiin giiftii fudhadhaa takka qaama hidhatee abaa'oo faarsee takka juwaar faarsee deeggartoota akkanaa ka addaan walittiin qabachuu qaba kan jiru takka giiftii wal argachuu qaba kan jiru irra guddaa namni keenya xabiyaan nama keenyaa tana taate. Namni keenya akkuma ilaalchaan sii galtee garagaratti walirra duuluu beeyta aadaan sii galtee amma saba keenya keessatti argamtu. Namu murna uummateetuma sii galtee karaa miiniin wal cabsaa karaa miiniin sii galtee wal dhukkee walirraa kaasaa sii galtee haala kana haalli sii galtee amma wanta keessa jiru akka sabaatti ilaallee rakkoon keenya jabdu jechuudhaaf kanaa beeku. Kanaaf wanni dubbannu irraa nuti yeroo warri maaliyaanii sii galtee dubbatanii dhigina waan magaarii waan uummata keenya faayidaa qabu jecha lama qabachuutiin takka sii galtee ani dubbachuu kan nama qoodee takka isaan nama qoodee deeggartoota gosaa duuba walitti qabatee namoonni dura jirtu haasa'u gadii na haasa'u akkasuma sii galtee waan qaama mootummaa takka bulchaa takka sii galtee nama dubbatoon jedhu gurbaa keenya san faarsee takka nama keenya kan san faarsee takka hojjetanaa nama san faarsee faarsii qabu yookaan yoo akkasii faarsii malee akkan obboleeyyan kanaaf assalaamu alaikum warahmatullahi ala sii
carraan Oromoo maal ta'uu qaba? Haalli siigaltee dhabbummaan furmaata haa fidu malee qabdu akkasuma carraan tana Oromoon faffacaatee akkuma siigaltee amma TikTok kana gubbaa faffacaanee jirrutti lafattis uummanni keenya akka malee faffaca'ee jira. Paartii siyaasaa Oromoo kaan dhiibaa kaan siigaltee mootummaan hin deeggaru malee jiraachuu hin qabu waa hedduudhaan wal qoqqoodaa jira wal salphisaa jira. Sadarkaa siigaltee Suudaan ofirraa dhorkuun barbaachisaadha. Kana siigaltee waan siyaasaallee keessan seennu akka nama tokko siigaltee rakkoon uummata keenyaa rakkoon siigaltee biyyaa nama yaachifti jechuudha fi kanaaf obboleeyyan akkasitti ol seenaa. Okay, mee sagalee. Okay, ndagama